Tole bagana galuftanii maqaan keessaniidha. Eessarraa dhuftanii gochaa waaqayyoo lafa kanarratti siif oole tooraan dhugaa ba'a. Ani Abarroo Tarfaan jedhama. Bakki irraa dhufee Wallagga Lixaa Gimbiirraati. Bakka kana kan inni dhufee kolleejjii Baraddaa Aabbi Gireellochuun dhufee garuu yeroo iddoo kana dhufetti waaqayyo oolmaa gurguddaa baay'ee naa godhe garuu mana kootiifis dhala kootiifis maatii kootiifis waaqayyo waan baay'ee guddaa naaf godhe garuu keessaa kan inni dhugaa bahu waaqayyo lafa kanatti naa godhe dhugaa baha. Sagantaa iddoo kanaa hin beekun ture. Ijoollee dhufanii baranii karaa namootaa baran dhufanii ennaan baay'ee kadhannaa lafa kanatti gammadee yeroon argadhutti tun fayyadamu. Waaqayyo guyyaa tokko adeemaa dhufee lafa kanatti waa gurguddaa sadii naaf godhee isa keessaa akkaataa waaqayyo iddoo kanatti naa godhettan dhugaa ba'a. Iddoo sanan taa'a. Namoonni obbolaa keessaniif dhiphattan raajiidhaan gaafa dubbatamu ol ka'ennaa baddee nama lama taanee dhaabannee nama lamaan sana keessaa raajiin faanii maal keetinnaan obboleessa kootiin jedheeni achi as kottadan innistirii baay'eedha isa keessa lixuu garuu waaqayyo sawwashee borsaan harkatti baadhaa borsaa manamma qabadhee jiru achi akkottanaa iddoo aarsaatti dhufeennaan borsaa sana kenninaan jedhanii borsaa sana harkaa fuudhanii isan jenne dura sirraas isarraas galmee hamaa galagasheera naan jennaan amiin jedheen fudhadhee waaqayyoon naa kadhatanii nan galee gaafan galee jedhu yeroo muraasa booddee ture baajaajiin ittiin galagaltee obboleessi koo immoo duraanuu cabaa ture isa istiriisaan kaasu garuu isa waaqayyoo sitti dubbatee ooshen haasa'a miilla isaa kanaa baajaajiin ittiin galagaltee baay'ee miilli isaa tokko miidhamee waaqayyo madaa'ee waaqayyo gargaaree amma gaafa sanatu galmee hamaa kana sirraa galagasheera isarraas sirraas jennaan waaqayyo silaa kan inni baajaajii sanaan du'u waaqayyo obboleessa koo kanaa ooshee mi'aal tokko sabni waaqayyo ililleedhaan naa galateeffadha. Yeroo akkasittiin qalsannee haasofnu waan salphaa fakkaata waaqayyo garuu galmee sirraa galagalee isarraas galagalee jedhuuni waaqayyo du'a na oolche. Du'a obboleessa koo oolche. Waaqayyo ganama kana isiniinis du'a sinaa oolche. Inni lammaffaan immoo abbaa manaa kootu baay'ee qoma koo sana hiitessee torban tokko guutuu ciisaa ture. Mana dhidhiibbaa dhaqee maaliin mana dhidhiibbaa dhaqee mana waaqayyoon kadhachiifattee mana qorichaan natti tolee itti dawalaan ture torban tokko ciisee an baay'ee na dhukkubee ani immoo mana barumsaatiif akkan itti dhaquun qabu silkiidhumaan hordofan ture torban tokko ciisee gaafa torbee lammaffaa saala aariyaatu nutti dhiyoodha waan ta'eef achi gaafa inni dhaqu kana yaaluu hin dandeenyu baay'ee garaacha kee irratti ta'ee jira waan ta'eef Dookter Taarikuu eegamoo jedhanii beellamanii gashanii akkas naan jedhanii opereeshinii taatanaan jedhan jennaan maqaa Yesuusiin opereeshiniin taatu lafa waaqayyootti mul'atutu jira achi naqeesii kadhachiisanii waan isin bufootoon abbaa manaa kootii kun harkan jiru amantiidhumaanii mucaa footoo mucaa kootiitu harka jira isa qabadheen dhufee gaafa qabadhee dhufu sagalee raajii gaafa dubbatu namoonni footoon isin harka jiru jennaan lafaa ka'ee footoo mucaa kootiif innaan kun maa inni naan jedhan gaafa sana raajiin innaan amanee dhumanii bakka abbaa manaa kootii footoo mucaa kanaa hin bu'a jennaan akkattiin ilaalanii maanitti himne waan hin ta'eef kana duwwaa dubbadhee laphee abbaa manaa keetii jalaa garaacha fakkaatee ol ka'ee kan dhaabbatu maqaa Yesuusin dhiiga walichaatiin rukuteera jedhan galanni waaqayyoof haa ta'u. Sana booda akkas jedhanii amiin jedheen amaneen fudhadhee anis amaneen footoo mucaa fide kan saamiti akkuma namanes waaqayyoon raajii wajjiniin ta'ee laphee abbaa manaa kootii keessaa torbee sana nan galee sana booda beellama utuun hin naqin beellami fuula duraan utuu jiru gadi galaa dhufe maal akka ta'e beeknaan anoosii kadhachiiseera raajii miikki nama jedhamutu karaa isaa waaqayyo dubbatee laphee isaa jalaa rukutameera jedhee kanaaf hin fayyita hin baqaffattuuti ati samanii ennaan bakkaanis nana manaa edhee kana booda waaqayyo dhuguma godhee utuu hin hospitaalan naqin waaqayyo laphee isaa fayyisee har'a fayyee nagaasa duraaniyyuu yeroo tokko ol deebi'eetu irratti na gubuu barbaadadee ciraama isaanii of keessaa dhabedee kanaa waaqayyoon ilillee guddaadhaan naa galateeffadha. Waaqayyoo dhuguma addana jira. Ganama kana nama mantee dhufte waaqayyoo addana jira fudhattee galtan jedhe.
addana jira gaafa jennu iddoo hundumaa jira garuu raajii miiqii wajjin waaqayyootu jiraan jedhe. Nama dhugaadhaan waaqayyoon dhugaa isaatti garaa qulqulluun garraamummaa isaatiin kadhatee utuu ji'a 2-3 anamma kan koo yoon tilmaame guyyaa isaa yoon dubbadhe sanis nooshaa waan ji'a 2 caallee kana gidduutti kana 2 naa raawwate waaqayyo. Maqaan isaa ulfaatu. Inni sadaffaan immoo ammas nan deebi'a sagantaa kanatti waan hin ta'eefi baay'ee jaalladheen ofirraa bu'ee waaqa koo kana yeroo natti tola maal akka ta'e hin beeku sagantaan kuni ganama kana maqaa Yesuusiin isinitti tola. Innaani amma immoo gara olii kanan ta'a obboleetti tokko wajjinan dhufee inni immoo guyyaa isaa isinittan himaa torban 3 facaasaa darbeeti sagantaa kana dhufuun koo sana booda bakka sanan taa'aa kadhatanii gara dhumaarra erga ga'ee gara dhumaatti naa dhufe Yesuus. Sana booda gara dhumaatti gaafa dhufee olka jedhan ariifatanii baay'ee diiguun barbaanne nama keessa isaaniitti waaqayyo fidee tuttuqanii dafanii bira ga'u baramee dafi ariifadhu olka hinaan jira jennaan waan mana kee galuuf ka'e mana kee keessaa baasira naan jedhan ganama kana waaqayyo waa mana koo keessaa baase. Maqaan isaa naaf ulfaatu. Yeroon akkasittiin isinitti haasa'u obboloota koo waan bo'anii isinitti madiidha garuu guyyaan bo'ichaa gaafa sanaaf har'a galataaf ililleedhan jedhe. Ammas itti bo'uun hin barbaachisu har'a gammachuudha garuu guyyaan bo'ichaa gaafa sana ture gaafa sana immoo na washera waaqayyo gaafti sun torban 3 facaasaa darbeeti facaasaa sana jimaata duwwaan sagantaa siin dhumne nan gale jimaata sana biyyattan galee obboleettii kootu mucaa heerumsiifataa obboleettiin koo kun na booddeedha waan taateefi baay'ee irratti argamuun qaba jedheen ayyamsiifadheen gidduun kutee dhaqee gaafa naqee cidha sana hirmadhee gaafa facaasaan achi ol deebi'e torbee isaatti jechuudha torbee sagantaa asittan ol deebi'e gaafan ol deebi'u waan isin bo'aa irratti makiinaa qabadhee baanee gaafa baanu kana gimbiidhuma darbeetu makiinaan kuni karaa gadhiise deema shufeeriin kun baay'ee rifata isin naqamteetti galtu waan ta'eef naqamteen geengera iraatti deebi'ee baay'ee jarjera. Sanni jarjeru kana sin jarjeriin hin jedhu dur garuu nanaasaa gaafa sana ziippiin natti kaa'ame maaliif ziippiin natti kaa'ame ooshuu sana agarsiisuudhaaf. Maqaan isaa naaf ulfaatu. Hin dubbadhe baay'ee hin dubbadha wangeelaan qabeen ariifatiin minaan hin jedhanitti haasa'an ture shofeerota gaafa karaa deemu. Gaafa sana garuu ziippiin natti kaa'ame waan natti kaa'ameef qaba gan inni kuni sana booda gaafa gimbii darbee karaa isaa gadhiisee deema gaafa karaa gadhiisee deemu Isuuzuu guddaan erganni nurra bahee jedhee gaafuma nakkas Yesuus maaltu ta'aa jiraadhaan harkuma koon ol kaasee an kana duwwaan beeka garuu isa kan biroon beeku Yesuus maaltu ta'aa jira ooshuun kee sirriidhaan jedhee kana booda nu fuudhee daggala keessa meetirii tokko waan ta'u gulufaa utaalaa maal obboloota koo garuu sana ooshe maqaan isaa naaf ulfaatu. Meerka keessa walitti buusaatu waaqayyoon galateeffadhaaf waaqa saduu namarra dabarsu. Yeroon akkasittiin isinitti salphaa fakkaata garuu salphaa miti. Sinin jedhee yoo nama bo'e ulfina waaqayyoo waanani hir'isen fakkaata bo'uun gaafa sabeen jedhe har'a ililleedha. Maqaan isaa naaf ulfaatu. Waaqayyo gaafa sana hiikeen dubbanne mana kee waan galuun gadi baaseera mana kee keessaa islaamaatu gala mana koo reeffatu gala anumatu reeffata eegalaa jechuudha. Maqaan isaa ankaraa biraan barbaada. Garuu karaa waaqayyoo dubbatu namaan galanni waaqayyoo haa ta'u. Sana booda olu taallee gadu taallee caccabaa namoonni baay'een cabaniiru miidhamaniiru namni opereeshinii ta'ee sombisaa hospitaalatti gadi guuranii ani garuu lafan kufee gaafan ka'ee foqoqee gaafan achi ga'ee jedhu ganaa cabeeran se'anii gaafan lafaa ka'ee of ilaalu dhiiga duwwaatu narra lolaa irraa kan hafee achi ka'eetan gaafa deemu washuu ani nagaadha jedhee aqeen jilbeenfadhannaan xiqqoo ishee jilba kanarraa na wanti ni ta'eera iddoon kun immoo na dhiiga jilbeenfachuu dinnaanan maal jilbeenfi barbaaddumati Yesuus na hoshitee dhen harkuma koo kan ol qabeen iyyee warri xinnoo nagaa ba'anii jilbeenfatanii lafatti gungoon inni kaan sana booda inoollee akka kanatti warra kaan fuudhanii hospitaala gimbiitti deebisanii an gimbiitti hin deebi'u hin jedheenaan anos naqamtee mattoon ol deemaa dhaqeen hospitaala mana naqamteetti yaalama. Kanaafuu waaqayyoon koo na washeera waaqayyo nama galataa na godheera naqamteetti deebi'ee yaalameen achitti inni natti dubbate waaqayyoo kootiin jedhee mee kanaaf isa mee akkamitti akka oolame meetira tokko makiinaan mee naquma tokko galagaluudhaafi waan taatan beektu yeroo shammetti
meetira tokko ispaaltii irraa kaatee hanga lagaatti fiddee yeroo haasofnu akka yaada keenyaatti hiddatu qabe jennaa mukatu qabe jennaa garuu Yesuustu qabe jedhe. Maqaan isaa naaf ulfaatu. Hallelujah. Gatii Waaqayyoon irraan namoo kanaan baaseen fixu waan ta'eef obboloota koo muka kaa'ee hidda kaa'ee Yesuus nu oolchen jedhe. Gaafa sana mana kee inni galu jedhe dhuguma duuti mana koo gal. Silaa daa'imni koo bakkeetti hafti. Silaa abbaan manaan koo bakkeetti hafaa. Silaa seenaan koo kolleejjii baradheen eebbifamee galeen jedha karaatti hafaa. Waaqayyo seenaa keessan karaatti nambisin hin jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan ammallee harka keessa walitti buusaa Waaqayyoo finfinnaata Waaqayyoon galateeffannaa. Tole dhaamsi saba kanaaf qabda yoo jiraate gabaabsaa tachumaan dabarsaa fi baay'een dheeresse waan hin ta'eef dhaamsiin saba kanaa qabu mee ilaalaa tooroo tooraanii waan hin galateeffadhee mana kanatti Waaqayyoon afuree waan guddaatu jira utuu ji'a 3 ji'a 4 ji'a 6 lakkoofsisin ji'a 3 umurii ji'a 3 gidduutti waan hin caalle inni kan kootii lubbuu konnoosh immoo torbee 3 kan hin caalle Waaqayyo karaa raajii miikii humna guddaatu irra jira dhugaadhaaf warra lallabu dhugaadhaaf warra raajii wajjin Waaqayyootu jira dhugaadha baay'een iddoo kanatti gammadee iddoo kana kottaa warri dhugaa barbaadan warri dhugaa hafuura waaqessuu barbaadan Waaqayyo karaa raajii miikii irra goree isin furaa Waaqayyoon addana jira waan ta'eef iddoo kana kottaa kadhachiifadha ammas Waaqayyo deebisee galataan na fidadhee immoo abdiin qaba anis kanan isinii dhaamuu barbaade